oomeen ni tana waa meeqa dhabu jirra nuti dhageessanii obboleeyyan kiyya harka nuun qullisinaa lafa nu qulliftanii harka nuun qullisinaa keessaa ijoolleen biyya arabaatu nuti miskiina nuti disti dhiinee bulla nuti qarshii 2,500 fudhanna sanuu dhabamte bakka 1,000 dalagu jira dhabamte sanuu ijoollee irraa guddifna warra keenya irraa gargaarra sanirraa ammaas deebitanii yoo jidduu sana namni karaa liibiyaa kanaan deemellee hin beeknu dhibbata akka takka keenya sanis oromoo janii rakkoon qabu qonqootana dheefa deema warra kana jijjiiruu deema sanamma nu laalchisti nuti hawaasa keenya karakkate kabikka fedhattu hidhame nu laalchisa nuti kabeelaanis nu laalchisa karakkate hawaasni keenya nu laalchisa ammoo dhageessanii masgiida jaaruun san yoo qabaanne ni jaarra dirqamaa miti rabbiin dura qoonqoo nama beela baasaa jee malee masgiida kiyya jaaraan jenne rabbiin hin jenne isin bar ummata nama beelee asitti ollaa kana beelee dhiisee achi deemee masgiida jaaru namni yoo jiraate salaataa bar namni beelee jiru salaata qulu allaa qara'uu beeka namni beelee jiru qula uzuu rabbinaatiif qulu allaa wadaddani beeka mena gaafadha isin hadiisa akkanaa kana eessumaa fiddan hadiisa namni osoo asii beelee jiru qoonqoo garaa hidhatee lubbu jiru masgiida naa jaarta dhaqaa fi simirtoo buuftee maallaqa masgiidaan jaartuwan dirree bal'ootan afatee namni irratti haa salaatu maa midhaan qamadii malatti hin guurreef natti bime eenyu jee kitaaba kamirratti ayaata kamirratti lakkoofsa meeqa irratti karabbiin nama beelee dhiisaa masgiida jaaraa jee bakka kamitti ayaata su qofa qareesseete hawaasa keenya gowwoomsina dhageessanima hawaasa keenya gowwoomsina hawaasni keenya durii raayis amma raayis taatee kabeela qabu wal gargaara wal malee humaan qabdan oromootichi tan dhihaa tan bahaa oromoon kutaa kudha takka nuti gargaarsa wal malee hin qabnu sagalee wal malee hin qabnu hoggunuti asii miikaa uffanne ijoollee biyya keessaa miikaa nu uffata hoggunuti asii rakkannee boonye taanachi miidiyaa walii taana tiiktoo xiqqaa qabnu kanaan feesbuuka miidiyaa xiqqaa qabnu kanaan sagalee waliif taana nuti sabni keenya sabni oromoo ijoollee mana madaa dhageessee ijoollee kaayiroo xixiqqoo warra miidiyaa bane xiqqaasilii akka mubaarak musammaa kan garteemma isaan kun amma gargaaramuun tolan maaliif kan akkati rakkoo baasan ka hidhame hidhaa baasan ka beelee rakkoo bira dhaabbatan OMN guddaan kun ka maallaqa keenya ijoolleen turama maallaqa namni kan nuuf hin jiru namni isaanii waa izaabu hin jiru bilaashuma gabbanii saba isaaniitii dhaabbatan kun ka maallaqa amataa waan biraa fixee daaba keenya gurrura keenya irraa guure hojiin inni nu hojjechuu ture hojiin inni nu hojjetu maalii mee yoon balleessi muniira ati qalxaanaa ati baalagee naan ja'anni fudha saba kiyya simbiran kutuan wallahi garuu anammoo akka kiyyatti hojii isaan agarreen kasaaraa miidiyaa kun qabu malee ani bu'aa inni nu buuse nagarree kasaraan isaa tokkoffaa maali ijoollee 60 itti dhabne namni qabsaawwan nu kufa qabsoon itti fufa beela nuti qabsaawwanis kufee qabsoonis itti dhaabbachuu arra dhageenya nuti qabsaawwan itti kufee qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufaa tana dhageenyi duris nuti ammoo amma kam taane qabsaawwanis kufeeti qabsoonis karachitti namnum hanqee yeroo 60 fitee ol deebee jaartii owwituu jala seenu eessa jira yet now akkamitti kasta ega namni qabsoota ka yoo eegale hanga fiinxa baasuudha qabsuma gartee eegalanii itti fufanii qabsoo karaa nagaa jiru itti fufanii hoggaa namni irra jabaate harka maratanii jaartii jala galu maal jechuu min maalatno nuti qabsoo hanganumaa beeyna kaani maraattu diru anaan maraattuudha ijoollee Saudi Arabiyaa dhageessanii lammiiwwan kiyya dhageessan jeetii jaada maallaqa keessan ganaa laal anaa isin rakkaa'u nama isin gargaaruu qabdan nagaafaddaa nama isin gargaartan wallahi anaa isin muniira namni isin gargaaruu qabdan nama akka beetanii haadha qayroo irraa duduute san barbaada wali gurmoyne haadha miskiina gartee ona kophaa ciftu san ni gargaara taakka jaa haadha ilmaan hin qabne ta ilmaan san gartee jalaa dhuma san ni gargaara taakka jaa nama dhukkubsatu kalee dhabee kaleetti binna lama jaa kawaan nyaatu dhabee taama ni gargaara sadi jaa nama karaa kanatti olii osoo golii gadi deemuu qaqqabame hojiitti hin qabnuti ni dhageera warri biyya keessa booda muniiraan akkas jette jaa darsa gurradhaa karaa jabuutiif karaa liibiyaa deema namni isin gargaaru hin jiru biyya keessan keessa ta'a dhageessaniim isin akkas ibbamatti ammoo miidiyaa gargaaraa isin hin jahu gurra kanatti hin qiccatina nuti ijoolleen Saudi Arabiyaa keessaa mana hidhaa jirra mana hidhaa keessaa tortoru jirra namni sagalee nuu ta'u hin jiru yaa sheekootii teenyatti nuu ijaa ijoolleen firraa hifattee firraa dhiiste wallahi mucaan tokko dheengadda mana dawwalee muniiraan anjee wallahi tortorsite luka tana ol dhaabbannee deemuu hin dandeenyu tortorree meeshaan dhiiraatuun saala akkana keessaa gabbuutee lafa tanatti ijoollee tortortee wallahi isaasii jaan tortorsitee laal wallahi akkana bargaafatanii yaa'an muniiraa teenya miikaan nutti oowwee kunoo akkana taane dhumne yaaboo kunoo akkana taate rabbii jii nuti eenyutti ni ijaaban ani wayin maallaqa isaan ani wayin OBN maallaqa gargaaru jiran kana
Awen kan are ferunin gargaru ni ja ferunin disan. Samir gakiya ammo kadir kamat kam no kasila malaga kanya gadda abba ko ni kagize da moza da ni da moza wan farsho dugu da be yukuni takaga base ni beka takaga base bije demokrasi jir bije nam to kotisan gafan jir kertema asbe mutum asbe du badan nin so da masala wa bayin du badan man nin so da du garabbi malifi accin na ida nin so da bari janka yelmani ngudi sam fam miskina wallahi yo ci fudani na dabalan am fanna mi sinti ikita bana banu juru firan kabu wallahi silamu wa me kan du bad wadi sin kuma kam ne wadi sin beyne me kan kabu mata ka jikana kaisa wallahi sigaltema hindu banu wa mit wa da khajala jambar ya jalla wal isnif galti jeti jada isi warri sinigal warri wa galani warri wa galle duranu galani daga sini warri wa galle dojo yuya abdallah duranu wa galani daga sini warri wa galu gale fi jira galtem tanabu ani khana sani zedu bacun din domma zema akuma jiru nadi fadda isini ma fajira do ammo takkatani isin bira da badwani media gargarretani OBN mo OMN to ko kana gargarretani malaga kaisan sumuni kabena jole su darabiya malaga kaisan wali kabadda shili dalaga nu dabam ta su darabiya kaisa dalaga nu jurtu kuma lam wali daledal gala kan o ruta dibbator bari bisa detin daledal kuma dibbal ma yoda daledal dibbasa dibba ko ranyata dibbator bari bashan dibba jasiya basa wali kana kabaddo wata kan gargare dage sa mama do ki galati su khare etis ko o ru ko to kabadana tamana na madale to kabadana do bari titi intal oromo da tamana ma dan kajirtu kertema jolle bi jaraba mayuma araba suudi da koyetin bikuma fetan jirada malaga kaisan ingargarina warri farsho du wali wala gargarani warri amerika wi farsho jurugani bisana wala gargarani daga sani warri farsho du wal bi kan kiyas wali tinkan malaga wal bi gariba wallahi wal bi me warri amerika la gargaru mi dia ollo li galalla ni be kan enyu ka farsho du enyu ka sakranu enyu akka malaga kan sakranu jur wal bi kan والبيغن والله oromo gayo tas bata ka dubata sin diftu midiu makana garte wacu bana nun diftu cuma usam male wal bigan bu in kanna sumuni wala tin kanna wallahi ana naga bada nuti media ummata dabbatu ummata kadubatu saati de marako ummata jalade me saati de mi bur oromo marakate sabakana media kana gaddabe wande astate nyu sabakana lalufi sabakana lalachufi rakko sabakana sagale mulisufi je media nama hujjat media nu hojjo tunjir media ki se far shodu media oliga de me far shodu mala baq malani kaisan isni hafuqa wala madabuna babu dabuban hay isni hafu ani munira media isni fin takuno hangara bin najira ci se negi oromo nanu ko deshan ko isni dangi ko dagenya rakota isan wa ambira daban duai isni godan duai ya rabbi qi sabaqi qanda ya rasul yo rakala masalate ma duai isni gode rabbi kafaru ray min raqi bala wallahi narraqe bala yeccu yonum nan sini godu deddabe hajata isan rabbi ni sini kada daje juan kana media bar jo turugo galat wo misini jan lan tokofa yo media kana gargartan galatan arkatan lamada akhirat ille sadaka sini tinto asde bi malle media ko faida sini kabu sagale le sini tinto me bu an ati media kana itigar garto tokkona fi meme malti hojjati wata kanu rojjanti wata kanu visano janne nu viso jochun taw te haba ke nyifra damne firra gabbumne suudi arabiya kana dabbate kuno istara asin nu yamaniti qarshi khuma sadif di bashal baqayatin gafasan malaka harka damnan da haba ke jabasi an gafasan wari nabi ko nabi ka da haba ke gudda garte base kasil baqayala samboda ho jole oromo tana gutu wali kableti kuno ni jiro warri jiru kuno warri jole azira jitni jirtiti wali bufne barti me ka khafalle karte ma malaka me ko gurre akas gutur malaka kuma sagalta mi shat ergine malaka saudi da riyala saudi kuma dibba fi guyata ko khagurre wallahi kuma dibba fi ko sagal khafalle kuma dibba fi ko sagal kuma dibba fi malaka riyala saudi gaddam ne yecho iza baga dorala me karasan dorala me duba media no gize unduru ti malaka te chuguraol kanu tisan gargaraol kaisan nu gargar nu marawa guraol nu ti debisa nu to fatani bar jara kanya jole su darabiya nu tinam nu to fata ban ni betani ban nu to fatani du ban nu binte nyu bekkan kabtu onnan nu onni bekkan gennu wa takani go no guje ne sala wali galle ko hanta go du ko ban amnami wali gal wallahi gatima sila nu duru wali gal kom umman mal nu to fatan wa hin nu zaban yolle bi yaraba mo harre nu bar gufe atani fe atan jara kanya bar harre gufe ete fe atte to gu hajar rabate mugatti ite bar
Cetaa dura keessa bar san nu dhabe nuti. Bar hawaasni keenya san nu dhabe nuti. Bar san nu dhabanii nuti ijoollee Suudi Arabiyaa. Guyyaa dantaa isaanii takbiirii nu dhufan. Kaanis Oromummaa nu dhufan. Miidiyaa saba isaaniitiif dhaabbatee akkasitti kun akkana godhee miidiyaa Oromoodhaa kana kuffisuu hin qabu. Miidiyaan kun akkanaaf akkana hawaasni Oromoo bikka jirtanii miidiyaa kun osoo isin jirtanii safuudha. Miidiyaan kun hin jigini miidiyaa kana bira dhaabbadha. Miidiyaan kun hayi. Maal taatan nuti miidiyaa bu'aatti hin qabnu bara. Bu'aa isin warri farcootti dhugu maallaqa keenya malee nuti bu'aatti hin qabnu miidiyaa. Nuti miidiyaa bu'aatti hin qabnu. Akkasitti baddaa. Isin warri damootatti nyaatu. Waan maallaqa keenya waliin qabdanii gubbaa cicciiftanii badisin. Badisin nama miidiyaa maallaqa sababa miidiyaatiin maallaqa wali guuree Washington keessa mana gatii godhu jira mana bitachuudha. Imaaraa guddoo jalaa gubbaa warrummaan achi keessa dalaydan. Isin kuma qabna bara isin beenu seetan isin. Wallaahi badoonu seetan isa nuti. Isin daran hariifa yaaqi nuti ijaala. Nuti ijaala dachii tana gubeelaan nuti laal. Ijaalummaa waliin marree keessatti ijaala. Beekaa osuni. Beekaa osuni. Hawaasni keenya gurra tokko qabamee abjenne walaa qabannu. Nuti waan takka isin hin gaafannu. Sagalees nuuf hin tahinaa. Sagalees isiniif hin taanu. Duraan nuti miidhamoodha. Akkuma miidhamnetti rabbii keenya kadhannee jiraanna. Ammoo maallaqa nu hin gaafatina. Maallaqa yoo qabaattan kan dura san nuu deebisa. Kan dura guurtan san gartee san nuu deebisa. Bu'aan isin maallaqa keenya nurraa guurtanii nu buuftan tokko hin jiru. Yoo taate bu'aan keessan yoo kataatu taate qeyroo 60 nurraa fite. Dhageessanii immoo qeyroo 60 nurraa fite. Qeyroo 60 osoo humni 600 dhume osoo qabsoon teenya sun karaa buutee nuti xumurtee itti ahira taane itti guutuun keenya dhabamnee qabeenyaan itti daaraa taane osoo bilisa sabnu baaftanii rakkoon qabu rakkana dhaabbanni isin lakkoo hin dhalaan. Gateemu qabeenya keenya harkanne qeyroo teenya harkanne qabsoon teenya galma dhungeenye maal nu tartan isin. Gateemu hoggaa ooftanii isin jechuun bar isin tirfi nurraa harkattan malee hin kasaarree bar warri kasaaree hawaasa Oromooti. Warri kasaare nuyi isin ammoo tirfi harkattan maaltu isin irraa badiisin ka ilmaan irraa du'e nuyi ka obboleessi irraa du'e nuyi ka abbaan irraa du'e nuyi ka abbaan manaa irraa du'e nuyi ka qabeenya kasaare nuyi ka dahaba irraa baase nuyi isin maal itti taatan isin qalama dura keessanii kompiitara abba tokko dura keessanii achitti akkas godhaa asitti akkas godhaa achitti dhiigamee qaan naqame booda gisee nu gootan harka marattanii jaartii jala. Jaartii feetu jala ciisee feetu gubbaa ciise I don't care nuti nuran kaane maallaqa keenya ka gaafattii kafalle san ka miidiyaa saniin gadhaamne san nuu kannaa maallaqa keenya ka madura kafalle san nuu kannaa kabajaadhaan nuu kannaa dhageessanii ma miidiyaan keessan kun nuti kasaaran nurra fide malee waan nuu godhen qabu nuti ka maduraa sanuu isin hin gaafanne beekaa isin dhiisne sigaltee ma isin dhiisne miidiyaa kasaaraa kana isin dhiisne jiru ammoo ka ganaa kan nuu dhiisi yoo isin ka biraa ganaa nurra barbaadan taate maallaqa keenya ka madura kafalle nuu deebisa. Nu deebisa la kabajaadhaan haa dubbannu qarshii 3,500 maallaqa Suudii bakka takka kabaleetiin dahaba kiyya kaniin 5,000 bade firraa baasee lafa 8,500 maallaqa Suudii kaniin akkasii lafa kaa'e ka guyyaa tokkotti beekasan guyyaa tokkotti kasanii asii hizaaban qabu maallaqa kiyya naa kannaan. Wallahi achi jaartii shururuu gootan. Nuti asii maallaqa dhabnee obboleeyyan keenya dhiiga isaanii dhabnee qabeenya keenya Oromiyaa kana guutuu dhabnee Amaarii laan gamma nuti mucaa jira. Waa meeqa dhabuu taanee biyya namaa keessa marannee tattaa'u jirra. Kayoo asii mana hidhaa kan seenne namni sagalee nuu ta'u hin jirre. Kayoo asii boru goolee gabbuudee bakka ol seennu hin qabnu. Hay akkam jettan dhabnee mootummaa qeeylee Abiyyi Ahmad ilma haadha jenneeni itti kaanee arrabsinee isin abdannee isin itti hirkannee harka nu jalaa fudhattanii shuluk jettanii jaartii hojii